Kun raadiyoo waaqeffannaati. Raadiyoon waaqeffannaa torbanitti yeroo kana karaa toora intarneetaa beekumsa, muuxannoo, ogummaa fi hayyummaa waaqeffattootaa isiniif dabarsa. Kun raadiyoo waaqeffannaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Qophii barsiisa waaqeffannaa irraa keessatti hayyuun argaa dhageettii obbo Dabbasaa Guyyoo barnoota waa'ee gadaa irratti lallabaa turan keessaa isin dhageessifna, nu waliin tura. Gadaani waan keessa isii dheertuu taatee hunda baratanii robbaa baratanii dhiqqoo gubbaa dadhaga'uun isaanii jira. Namni duraan dhaga'ee jira. Warri dhaga'ellee jira. Ammoo hayyaana kanarratti argamu ijallee gammachuun na dhaga'ee isaanii warri bu'aa beereellee ingilatoonfadhee hayyaani kullee hayyaana milkii akka inni ta'e hubanne Oromoon milkii laallatti paartii diidhaa milkii qabdi. Kullee milkii Oromooti bokkeenillee bukka milkii malee biraatii miti. Tayyee nuti egaa Oromooni gadaa mul'atu. Guyyaa amartii lafaa suniin dagaagdee guddattee dhuftee addunyaa hin dhaalini. Ganna dheeraa duratti nu waaqa bu'u. Ammallee waaqa bu'u. Kanarratti jechoota qabna. Tokko ka aadaa qabne garbicha. Nu aadaa qabna. Ka aadaa qabne garbicha. Garbichi aadaa qaba. Aadaa abbaa biqiltee guddaa. Kanallee akkitee taate tokko jedhaa. Ka amantii qaba. Amantii namaan tuqu. Ka amantii qaba. Amantii namaan tuqu. Lami jedha. Ka aadaa qaba. Aadaa namaan tuqu. Ka aadaa qaba. Aadaa namaan tuqu. Sadii jedha. Jechooti kuni jechoota ittiin barsiisu. Eega anillee arga dhageettii irra dhaga'ee arga dhageettii yoo saniin jedhu warra addunyaa gubbaan jiru kaati guyyoo boruu galmaa kaati fiidanii boruu waayyu kaati barbarri yoo dandeessaa isaan sunillee hin galatoonfadhaa araara waan gaafadhaa. Eega gadaan keenya kireefu wasanaa keenya jiru kana jechi gaggababa tokko sanii darba. Biyya Raashiyaa kan namatti deebi'e walbaana. Biyya Raashiyaa keessa Kaadistaan lafa jedhamtan keessa waggaa lama deebi'e. Biyya sooshaalistiin naannessitee aadaa akka fuutee ganna hittamaa aadaa qabu. Amma aadaa barbaadatti kaatee Ameerikaa irratti lafa deemtee achi Naayiroobi adireesii barbaaddee ergattee akkasiin bahuu danda'e. Achi dhaqee ganni dura hin barsiise. Ganni lammeessaa deebi'ee seera tunnee seerri sun yaa'ii shanan jedhama. Yaa'ii shanan Oromootti hin bulle afaan Raashiyaa jijjiirametti buluu jira. Uummanni kun aadaa qabatu waan sandeettanii nu yoo aadaa sikkala kan jedhama aadaa nutti buluu dandeenyu maal jedhanii na gaafata. Kanaaf gadaa barsiisee seera gadaa yaa'ii shananii barsiisee aan ittiin buluu jiru. Egaa Ameerikaa kana keessa amma hunda keessa baay'ee fitu malee ganniidhaatti deemuu jira Ameerikaa. Bakki bakkatti fulatti barsiisuun qabaa, fulatti wal barsiisuun qabna. Mootummaa Kalifoorniyaa, Minnesota, Atlaantaa, Siyaatil kan hundayyuu itti barsiisna. Itti wal barsiisna. Dirree qofaan ijaaramni gubbaa bullee bultii kudhan sagantaan kennamta Kalifoorniyaa bultii kudhani gaafa tokko gubbaa bullee yookaan kudhan. Maali? Akka warreetu itti jira. Bishaan gaafa gorree baannee waraabannee galu galaana dhiqachuu
بشان لا كسبوا إبدا بويفجو دوجو عندو كانوا ينتقصوا كانوا يتقطنا سكسرا كنما فدي جرينا دوري روان كفته والبرسيس الدبراني جلس اللي دي قال gogeessisaan yoo jedhu gogeessi kun shanani abbichi har'a gala har'a qaba ilmi isaa deemee fudhachuuf ganna 40 qaba maqbaasi ta'u gogeessi shan maqbaasa jechuun maqaan gadaa torba gadaan hiriira shan qabdi gogeessi shan gogeessi jechuun hiriira warra marsaa waliin rafuu fudhatanii gada jechuun wal qaba gogeessi jechuun wal qaba gogeessi kun shanani namni ganni isaa saddeet dabarsuu danda'u guyyaa seerri kun tumame addunyaa kun jiru namni isa qabu jiru addunyaa tokko nama adiin namni gurraachi namni diimaan warri hatta wali waan sayyaroo ta'e kun namni tokko namni seerri qabu jiru yaa gadaa seerri kan tuma akkanaan gadaani addunyaa biyyi waan ga'a beekumsi gadaa ammoo beekumsa addunyaa taane ufu bulchuu danda'u qaba maali akkamiin qaba jarri kun dimokiraasii waan jedhan kan isatti qopheesse ka addunyaa namni ta'uuf gadaa qopheesse akkam qopheesse gaaf seera gadaa kan tubatte akka abbummaan ta'e yoo qaroo ta'a yoo jabaa ta'a yoo horii guddaa qabaa ganni saddeet malee bulchine seera tubatte amma ammaatti ganni saddeet malee namni bulchuu hin danda'u aroobaan namni beekamu oromoo keessatti beekumsi guddaa namni liibama waataa jedhan haga ammaa namni akka isaa beekanii liibama waataa abbaa garaati ganni saddeet seera ganna walitti tumatanii eega wal kabajuu dimokiraasii dagaasu beekumsaa kan addunyaa kootu dole amma kuni gadaani akkanatti deemu gadaan akkanatti deemtu tuni beekumsi qabdii jenne beekumsi gadaan qabdu uf dura beektee waan si dur jira jedhamte beektee uf duu deebitee waan itti gadaan akkanii ganni jala yookaan bare dheeraa qaba isaanuwwan kana itti gadaan waan barreessu abbootii kana waan qabu akkamiin beekseetan waa'ee hojii gurbaarree dubbatu beektan amma ganni dhibbi lamaaf saddeettamaa kamiin dabar amma hundaa yoo asitti guyyaa aduu waliin jiru kana hin beektan kun dabaree hunduu jiru kan durii waa qabbi jedha har'a ganni dhibbi lamaaf saddeettamaa ammaa kan argachuu danda'e akkamiin kun beekumsa gadaa kan durii irra dhufe torba 40 hedduu beesse torbiyaa 40 hedduu beesse ganni dhibbi lamaaf saddeettamaa kan keessa dhufu bildabar ganni dhibbi lamaaf saddeettamaa ta'u kun maali beekumsis akkanii namni ilaalee barreessee arguu hin dandeenye jiru tole gadaatti maal akreefu jenne dimokiraasii qaba akreefu jenne walqixxummaa qaba akreefu jenne hiriirsha qaba gogeeshanan gogeessi qabu fuula ofii eegee baanee fudhatatu dimokiraasii garsiisa abbaan gadaa ganni saddeet booda bulchuu dimokiraasii garsiisa waan bir dabartee herrega akkasiin laallattuuni akreefu isatti musan urjiitti maqan waan ta'e kana nuur jira bara maqaan mara kun amma qabduu deelani ganni dhibbi lamaaf saddeettama duubatti argasuuni beekumsuu jirra adda tole gadaan oromoo hin baanne waan gadaan baddese gadaan
وانسين بدنيتي قدان تواقع وقت واقع بدو هندوك وقت واقع بد هندوك مالك دوك يوم أجي أبي سيدو يوم يقوم بيا خد يوم أمي كرمورته يوم كبجامبا يوم سيريجا يوم أذاندم سبرا كاتب تواقع بد بالنسبة للسكين كنافي سرني كذاهي تو كذا إمبان يوني كذا رجل إمبان واي كذا ديس إمبان نلله إمبان نلله إيه نوان كذا بدك سينا كذا إمبان نه كذا سرني كذا إمبان نه هندو كذا ونوا كم بدو هندو كذا دوغالين تواقعي هنبني دوغالتي عمل لي ألف شيء الدنيا تقبل على ربان جيت الدنيا تقبل على خبران جيت كونين هنبني هن دوغالتي ويا سيد تجرا دوغال تولي إيه جا وني ندوب بالكيسة وأنت بتوقع بسكبة تندوب بالولي gada ya de gada su ce da busu nan da wangan dera da daki asu misri tunitan gada ni ser malin tumat ya shanani tumat ya shanman ya shananna ya namak shanase ma se ser cheese واقعوا من فقهس يكسر توانو واقعوا من فقهس يا تقول يا مربيلو كل شيء المعنى مربيلو سير المعنى ما هم ده سكتانا كدوبرتي كاريا كنرجيزا كايدوني دائما دلته نام كذا كمين لما ندين كأني لما كم كقول لما كم كان سمروبي لو جاني تولي تو كتير يا غلو بولي يا غلو بولي سيري هراني كسات سيري هراني كسات كتير سارة بتر أنت تسير سيري ورا كايا بلوبو سيري بلا كايا بلوبو كل جاتوني كادو بتين يا تستنا ميلها كل جاتوني كنت دودا جيب جبا جابر كيان جيب جابا ما بكون بقولا تا كنجيب جيب جبا كنت دودا كاتبا جابا هربا كل كايا سيسي وانتنا يا غلو بوجنا غلو بوجي كارين بوروبيلو غلو بوجي او ده كان غايتا دول سبيسن يا ماني سولي يتات ماني سولي دوكان يا ماني سولي غوني يتات ماني سولي نورتي تنكسه وانا تنكسه إيشتي إيش كبالي ونني على مرجي سيرين يوجين كل سماي يوجين أبو جابدوي يوجين وانا كبري لفات فيني يو أبون وان توفدي مهين وان أرنا اللي سكان أوليتيو نقوليتيو اللي سكاسني إذا ما نسولينا ما نسولي ولا ما نسولي كذا وتولي كذا تهيأت كذا ورم تهيأت تنوع التولي تولي أبرزاني يا قالي أنو يا قالي أنو كل سير بيننا سير بيننا أبينا كدوم سيكبر أبينا كتنبلس أبينا كتندرسي
أبينا كسيرانونا يو أبينا سنبلس يو أبينا سندبسي أبينا سني كيف أبانيتي غوسي كتا بيجي كتا هول كتا غول كتا يو أني كوني سيري كامني بوتاني كامبتو سيري إيمان تبا كوني يا غالي أنوجي سير أبينا سير أولي أيه توكمو يا ماني ليك أجاسو كل سير باسل سير ألولا gidduutti immoo faaruu waaqeffannaa kana sinafeerra waa'ee aloof aloolaa faaruu waaqeffannaa boodatti deebina.
Warri mutarra jira doo musiikarra jira dura siyaama dura siyaama yoo nama talumboo hada babbarra jira dura siyaama dura siyaama ulee kalla yoo jeekaa isi dhugaa beeka dura siyaama dura siyaama ani si malee qabu karadee sirraan dhabu dura siyaama. tuuta waaqeffannaa faaruu kanaaf ni galateeffannaa amma immoo barnoota obbo Dabbasaan kennantutti fufa kan dhaabnee turre waa'ee aloof alooloo irratti achuma itti fufa. Mukena bines karama andi kesa bines ra kenni kaba kanu kubi kubi ka uftimi ramunne sewa kana alo falol jenna nama kana kaba ya yamane le ka jaso ya to beso ko shane soy ya shane soy na tole ya shane ka jere kam ya shane ka desati kadru tuke seril manana borumilo seril busa roba jechu qabena wali qalu kayyesa qada kajar salama qada kadijar bilal qada kamo itibqam jaate kofan wala madina busa jara gonofani ibri argesat busa ni jala wan jala na mabu wan jala na ma ke kuma fete wa seri resera ko de sante direct akisin de tuje serga kestu at amerika an amerika ma ko mane kiyelle ni ko amerika kiyelle nyabatro amma serena firma nakakare ergana kata fude abba seratin bosanaga devanu jedani tesum tam gochidu devanu tumi akungumi gayoga devanu bosaya hitteta yola petu kuda dindama no ayu kesel hayun tu fi hundinu rakkine lafza ke giri lakinna kana bi jes tijeje namagana bi tijeje kolle namagana mo kindi balle namagana ngade ade ke karzaura namagana manimba hayinjiru kuno mo abendila dafnike tayus jirfinde ati abba abenda kisiya odosiya yo tachilen dufini ebenu abalo hori agam hendu daka abalo hori sabda shanan hori shabda Temur shay. Atilen ebelu le temur shay. Ebelu le ukaritu afinde wale le lama. Shari udani bitaman kuma. Yo ade dire se na kuna wale. Ire tayen tasera bidun benda rakata ka. Hiye sakaka.
dhibamaa kan yoo ati didde ati egaa seerri barbaada maal geessinu sirraa oofani kanaafuu namichi diduu hin danda'u irraa oofte egaa nama baruu jiran waan tokko hin qabnetti ammaa kan galgala kana loon dhibbata dhaqanii qaba egaa dhugaa durii kunneen ta'uu jettan loon qaba gaafa warra biraa keenyaaf biratti nabi babbadaa barsa guddee badii guddee nyaatee badii ga'ee beeka walaa waliin diidee hin baduun babbadaa hin kiitu taaqotichaa muusa saqqabichaa ta'uusa inni gaafa sookko waan jedhanii oromoo hariiroo saboo horii qabna gaafasi barsan kun guddina nyaata barakin wanni kun seetu waa qabde rakkin ka fasoo rakkin ka buddee nyaata rakkin ka wal ta'ee tirko namire wala loo ante tanya sul moraa la kadii kana gon saati ibu ta odu wa akku aye alwan de namalle gadun kes de namette which is kesira maye gujaba ko dire de mun de mari wo kana wo ko rimba badaki sun diceta otti jambu ko ta santa de jambu ko sanni ga so ko wala dale ga basre ne yo la ta inu waltiba amme fas kesira yo la ta isa tu waltiba to ko chuba de mun le wala ni de mun murad ba amma ado mande filo yo ay a te wali de wala balana madina na kete mu yo ka oromo ndi ku dun ka oromo di ku dun no wala ni de ba sabia ma do ko bari mana kallembe de ko se da ka ruda aye habaru biyo ke saba kuni bulti silman nama ka kabena nama irrefuran ka tolana bayo kidin goroba kujiri irre durmo da kasira kunin gala wa kan qabda dunyana aku sera yunta no se ko wa wanni kuni yande de bijani yande bafuri hana bi kan tumun to ko de wanni kuni ganni le ho na durat yo sana dunyana buka teyu ana ko la be kudani se wanda kasi andi danga wasi kasi tara adunya do kayomu kan miliyon dubi ganni miliyon dubi kunin ten amri hela tun takale dulla bituri dan dara apa tesuni kunin kana kunin se boru biloti kamu cisma kamati kakak karsak nugas kalundi alu de alu apa dari sanyi ni sama lagi alu kun muda kumaze gadani kun ya muda sabu galide galeta seru moru do hakeni tuma zera galeta mudi fo akuni yora mi milion ko mudi alu de lo milion ko ti lo milion ko ta se na mi utlo to ko alu episu episu nami watu soda bas nami watu soda bas orang tu ka kain ori dandana cuma kasih rabai alu tini kalisa biyeti karena alu di kalinga te hiyeti gaslaba datlaf nam fitande karena kena oda ni beturik hori dandana jitan hori kana kuni rumah saya di mana desa cuma tuan dan mana desa to kulle kadulle kan aye di sini tok rasa itu kede mamale ganne duve aye gologogo se regologogo se golale se era orale golte tu buat di kau golte tu ribat pada hor pada kerjaan boleh farti abah farti kasira akad kasira abendi
wanni rakkinni keessa namaa kuta konkolaataa xayyaaraa qabas illee qaba kanaaf seerii addaa teessee horii kuusaddu yoo ati fardimi ati fardi dhibbaa qabda yookaan kuma qabda yoo ati fardi niitee miidhaan addaa suuqumtaatee sirratti mul'atu warri seera gombo bulchiisii isaanii dhufee sirraba nakkuba sirra fuula akka seeraatti ni qara keetiin maali ati qalattee foon nyaattu ilma tullaa isaan dubbi fardi seeratti saddeeta fardi biyyee argitu yoo inni sitti ka'e hundiru namni diin hin dhabu sanuun beeku diin hin dhaban yoo inni sitti ka'e kaatulattuu fardi akka sirra deebisu yoo fardi biyya fardi fudhaman biyyitee maaliif gadaa kaasatti maaliif hin jiru kanaaf fardilee kaseeraatiin gosti tanaa hundinuu kaseeraatiin yoo inni miidhame seerii namarraa fudhataa nan gaggasana namuruu diraan fardi kumaa bobbaasetti fardi miidhaa fardi tokko miidhame irratti argamtee fardi kutanna fudhate kaseeraa tola keessa kun walgoloo qoqqooti ayyee yaaya maalalee qadaa soreeku jenni innes qabeenya waa'ee qabeenya kamaanii qadaa kun maalsi bulchiisikaan kannaan nama qorwiro loo kakkee horii kakkee qabeenya kakkee miidha yoo qabeenya kaniiti seerii tarkaanfii si fudhata warri seera yaa tokkollee qabu wargalee aannoo kun miidhaa horii irra aanan dhuganii lafoo nyaatanii bakka namni irtooniin qabatanii kunuun kafatanii irtooniin jiraatu eega horii kana seerii keessa sagalee aannooti kulleen waan miidhaan horirra geette hundaafuu takkaatti sirra fudhachuu wanni isi duba deebisan jirtu irree qaba kunin yaa'ee jalatti deemuu jira beeka yaa'ee maalalee qadaasu abbaan aloo fatola eegaa maal sanii jedhamu kuni warri bineensa dabaa ijjeessa bosona dabaan guba muki dabaan jira kanas waan miidhan irra dhabde tarkaanfii fudhata kan muki jedhe kala bugubbe ka bineensa irra ijjeessa hundinuu seerisa keessa jira baafat hin qabuu jedhu kunin lafira kaan immoo hiikate maalee soota keessa jedhu akka eegu jenne warra aduutuwa warra diktuwa warra bokkatuwa warra qilleessuwa warra kanatti hiikate maalee soota keessatti wa'ee kuwaane akkanitti wa ati guyyaa hojjetta inni akka hojjeta hojiin dhaqe guyyaa hojiin isaa maali urjiin torga mul'ata gaalatti ba'ee hojii isaatti gaalatta hojii waan akkuu sangartantan yoo haarettiin tokko keessa dhuftangitiin beeku barnoota argaa dhageettii kanaaf obbo Dabbasaa Guyyoo hedduu galateeffannaa bakka jiranitti nageenyi akka isaan waliin ta'u hawwii keenya dhaama aga torbeetti nagaan nu turaayin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo haga yoonaa waan nu waliin turtanii beekumsa, muuxannoo, ogummaa fi hayyummaa waaqeffattootaa dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Haga sagantaa itti aanuun walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Marabbaan kan Waaqaati.